Hello, my beautiful families. Welcome to Oro English. This is Oro English with Cs. Har'a ammoo jechoota heddumminaan yeroo garaagaraa fayyadamnu akka gaariitti ni ilaallaa jechuudha. Aga xumura leessinii kanaan waliin turaan afirraa keenya. Great. Inni ka jalqabaa akkas jechuu barbaadde hoo akka kana jechuu barbaadde hoo jennee yeroo hedduu wal gaafan. So afaan Ingiliffaatiin akkas jechuu barbaadde yookiin immoo akkana jechuu barbaadde jennee namatu gaafachuu barbaan. Do you mean this? Do you mean this? Do you mean this? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Do you mean this? Jechuun akkas jechuu barbaadde hoo jechuudha. Kabiraan waanan bilbilaa hin kaasin hafeef ifa manaa godhiini jenna yeroo hedduu. Namni tokko bilbila nuuf bilbilee nummoo bilbila sana hin kaafneef yoo ta'e bilbila sana waan hin deebisiif hin hafneef waanan bilbila kana hin bilbiliin hin kaasin hafeef ifa manaa godhiini jenna. Kana jechuun sorry for missing your call. Sorry for missing your call jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraan immoo just bakka wanti ta'e wayitti namni ta'e akka malee gaddee jira yoo ta'e normaal isa feelingii gaddaatu hin taane gar malee gaddee jira yoo ta'e bitterly disappointed. Bitterly disappointed ka jedhu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya isaanii ala fakkeenyaaf inni akka malee gaddee jira. Inni akka malee gaddee jira jechuu barbaan he's bitterly disappointed. He's bitterly disappointed. He's bitterly disappointed. Or I'm bitterly disappointed. Baay'een gaddeera yookiis inni baay'ee gaddeera jechuu yoo barbaan akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti subjective pronounota kana warra jiran kana jijjiiruutiin nuyi qaama barbaanneef ibsuu dandeenya. Garuu he, she, they, we ka jedhu kana jiruutiin bitterly disappointed yoo itti daballe baay'ee gaddeera yookiin gaddaniir yookiin gadditeetti yookiin gaddeera jechaa jirra jechuudha. Inni kabiraan eessa jirtaa? Ilaaw jennee bilbila tokko nama tokko bilbilee then eessa jirta jechuu barbaan how are you jechuu ni dandeenya jechuudha. How are you jechuun eessa jirta? Eessa jirta amma jechaa jirra jechuudha. Excellent. Great. Great. Ni deebitaa hoo bakka tokko nama waliin turre inni deemaa jira yoo ta'e then ni deebitaa hoo jennee gaafachuu yoo barbaan will you get back? Will you get back? Will you get back? jechuu ni dandeenya jechuudha. Will you get back jechuun ni deebitaa hoo jechuudha. Ni deebitaa hoo. Will you get back? Will you get back? jechuu ni dandeenya jechuudha. Have you arrived here? As geesse yookiin as geessee taa'u. Bakka kana geessee taa'u fakkeenyaaf magaala jirru haa ta'u yookiis naanna'aa jirru safara jirru tokko haa ta'u as geessee taa'u jennee nama tokko gaafachuu barbaan have you arrived here? Have you arrived here? jechuu ni dandeenya jechuudha. Have you arrived here? jechuun as geessee taa'u. As geessee taa'u jechuudha. Good. Eenyutu itti gaafatama yoo wanti kun bade yookiis wanti kun akka hin taane ta'e eenyu kan itti gaafatamu eenyutu itti gaafatama ni jenna yeroo hedduu. So afaan Ingiliffaan akkana jechuu barbaan who is responsible? Responsible jechuun itti gaafatamummaa akka ta'e ni beekna. So who is responsible? Who is responsible? Egal. Who is responsible? Eenyutu itti gaafatama yoo kun bade jechuu barbaan akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraan immoo namni ta'e waa'ee waan tokko haasa'ee akkasumaa natti hin fakkaatu. Wantichi akka kanammaa natti hin fakkaatu ni jenna yeroo hedduu. So akkana jechuu yoo barbaan I do not think so. I don't think so. I don't think so jechuu ni dandeenya jechuudha. I don't think so jechuun natti hin fakkaatu. Akka kana natti hin fakkaatu jechuudha. I don't think so. I don't think so. jechuu ni dandeenya jechuudha. Do you agree with me?
waliif galaa hoo yookiin yaada nama jedhetti walii galaa jirtaa hoo waan nama jedhetti walii galaa jirtaa hoo jechuu yoo barbaanne nama tokkoon do you agree with me? Do you agree with me? jechuu ni dandeenya jechuudha. Do you agree with me? jechuun ana waliin walii galtaa yookiis yaada kanatti walii galtaa hoo waliif galaa hoo jechaa jirraa jechuudha. Excellent. Akkas jetteettaa akka kana jetteettaa hoo jennee yeroo hedduu nama ni gaafanna. So afaan Ingiliffaatiin akkas jetteettaa kana jetteettaa hoo jennee gaafachuu barbaanne did you say like this? 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 jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Excellent. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin leesenoota darban keessatti yookiis toppikiiwwan darban viidiyoowwan kan dura turan keessatti warra ilaalledha. So fakkeenyaaf bor eessa ooltaa jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne maal akka jennu afaan Ingiliffaatiin deebii keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Bor eessa oolta jechuu yoo barbaanne ilaalleerra leesenoota darban keessatti so seeraan ilaalaa jiraachuu keessan adda baafachuudhaaf gaaffii kanaas dhiyeesseera. So bor eessa oolta jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Inni kan biraan illee gadi jedhiitii jabaadhuu hojjedhu yookiis dalagi. Gadi jedhiitii jabaadhuu hojjedhu yookiin immoo dalagi jechuu yoo barbaanne illee afaan Ingiliffaa maal akka jennu put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Great. Thank you. Thank you.